Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Sanyii Abboomaati. Abdiif gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibirraa Soddon Booroo tarkaanfii diina irratti fudhateen injifannoo galmeesse. Wabiif gaachanni saba Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibirraa Soddon Booroo Gujii Bahaa Ona Gujii Eldalloo tarkaanfii waraana faashistii Abiy Ahmed irratti fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessuun gabaafame. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibirraan Soddon Booroo Ona Gumii Eldalloo ganda boobaa bakka addaa Eldalloo jedhamutti konkolaataa diinaa kan burquuqee fe'attee socho'aa turte konkolaataa 29 gara bulbulaa imalaa ture irratti dhukaasa jajjabaa banuun konkolaattota 7 battalumatti wayita daaressu lukkeelee diinaa konkolaataa sana irra turan 50 ol daaraa botoroo gochuu odeessinu ga'ee ni ifoomsa. Hanga yoonaatti reeffaaf madoon muraasni ambulaansiin gara hospitaala Nagellee Booranaatti kan geeffame yoo ta'u gariin ammoo achumatti akka hafee jiru odeessinu ga'ee ni mirkaneessa. Oduu tarkaanfii biroon abdiif gaachana uummata Oromoo wabiin zoonii kibbaa Cibirraan Soddon Booroo godina Gujii Bahaa Ona Gumii Eldalloo ganda boobaa fi bulbul jidduutti guyyuma kanaa turtii sa'aatii muraasaatiin booda humna konkolaataa 21 gara bulbulaatti dabarte irratti dhukaasa banuun akka addaa dhagaa saddeeqaa jedhamutti haxxe hidhuun waraana PP 5 ol du'aan 9 ammoo madoodhaan adabuu injifannoon cululuqaa galmeessuu isaa oduun gamas irraa asqaaritiin hubachiisa. Olmaa mana murtii jibbaata federaalaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ammas boritti beellamamuu odeessi amma arganne ni mirkaneessa. Qondaalli ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan mana murtiitti deddeebi'uu isaa xumura dhabe har'as beellamaan mana hidhaatti deebi'ee jira. Har'a caamsaa 25 bara 2022 mana murtii jibbaata federaalaatti kan deebite qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo Jaal Koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'as dhimmi isaa xumura osoo hin argatiin beellama biroon caamsaa 24 bara 2024 jechuun guyyaa borii ganama sa'aatii 3tti beellamamee gara mana hidhaatti deebifamee jira. Caamsaa 19 bara 2022 Koloneel Gammachuu Ayyaanaa wayita mana murtiitti dhiyaatee turetti Poolisiin Oromiyaa har'atti qaamaan dhiyaatee dhimma Koloneel Gammachuu wal qabate waan dhiyaatee irratti akka deebisa laatu manni murtii ajajuyyuu Poolisiin Oromiyaa dhaddacha har'aa irratti waan hin argaminiif beellamni Koloneel Gammachuu boritti qabamuu oduun arganne ifa godhama. Gama biraatiin himataa sadaffaa Amaanu'eel Ejjiguu Margaa lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaa mirkaneessuun Abbaan Alangaa mana murtiif akka dhiyeessu manni murtii irra deebiin Abbaa Alangaa federaalaa ajajee jira. Kaaba Oromiyaa Walloo Ona Jiillee Dhummuugaa keessatti kan argamu gandoonni 3 shororkeessitoota faannoo humnoota addaa naannichaa fi weerartootaan marfamanii akka jiran dhagahame. Gandoonni Ona Jiillee Dhummuugaa humnoota shororkeessitoota naannichaa kan akka faannootiin marfamanii jiran yeroo ammaa haala akkaan ulfaataa keessa jiraachuu maddeen nuuf gabaasanii. Ilmaan Oromoo biyya keessaa fi alaa karaa isaanii danda'ame maraan akka isaan cina dhaabbatanis sabboontonni naannichaa gaafatanii jiru. Ilmaan Oromoo biyyoota alaa Ameerikaa fi Awurooppaa keessa jiran akka sagalee ta'aniifis dhaamsa dabarfachuu odeessinu geenye mirkaneessa. Gandoonni humnoota badii kanaan marfamanii jiran naannoftuu Nageessoo yookiin Jaawwaa, Baalcii, Xuquree fi Waasan Qurqur akka ta'e odeessi arganne ni mirkaneessa. Humnoonni waraanaa gandoota kana marsanii jiran meeshaa waraanaa gurguddoo kan hidhatan waggaa ta'u uffanni waraanaa yookiin militarii yuunifoormiin isaan uffatan kan yeroo duraan nu waraanaa turan uffataniin wal fakkaataa jechuun jiraattonni ni dubbatu. Uummanni Oromoo hayyoonni biyya keessaa fi alaa sagalee akka nuuf ta'an jechuun irra deddeebiidhaan iyyatanii jiru. Itoophiyaan biyyoota addunyaa irraa lakkoofsa buqqaatota biyya keessaan IDP'n olaanaa galmeessite ta'uun gabaafame. Akka gabaasa haaraan wiirtuu hordofii buqqa'iinsa biyya keessaa IDMC irraa ba'e mul'isutti bara 2021tti Itoophiyaan biyyoota addunyaa kamirraayyuu caalaa buqqaatota biyya keessaa IDP olaanaa galmeessite jechuun gabaafameera. Akka gabaasni idil addunyaa IDMC bara 2022 kamisa darbe ba'e ibsutti
Waraanaa fi walitti bu'iinsa biyya keessatti uumameen kan bara 2020 ture irraa dachaa 3 dabaluun bara 2021 keessatti buqqaatii haaraa miiliyoona 5.1 akka galmaa'u taasiseera. Kunis biyyoota addunyaa mara irraa lakkoofsa waggaa tokko keessatti biyya tokkotti galmaa'ee isa olaanaadha. Lakkoofsa buqqaatota kanneen keessaa baay'een isaa sababa waraanni kaabatti adeemsifamaa tureen kan uumame yoo ta'u, walitti bu'iinsa naannolee birootti uumameenis buqqa'iinsa guddaan uumaniiru jedha gabaasichi. Akka dhaabbatni IDMC gabaasetti guutuu Itoophiyaatti uummata miiliyoona 4.2 ta'e qe'ee isaaniirraa kan buqqaan yoo ta'u, kanneen keessaa harka 80 kan ta'an sababa waraanaa fi walitti bu'iinsa uumameen akka ta'e gabaafameera. Godina Lixa Shaggar Ona Dandii keessatti waraanni PP daa'ima waggaa 14 ajjeesuun gabaafame. Akka maddeen keenya naannicharraa nuuf gabaasanitti caamsaa 22 bara 2022 godina Lixa Shaggar Ona Dandii Araddaa Booddaa jedhamu keessatti daa'ima ola deemaa ganna 14 kan ta'e Gammachiisnuun Naabantii jedhamu rasaasa waraana PP'n rukutamee akka ajjeefame maddeen naannicharraa gabaasaniiru. Ajjechaan wal fakkaataan godinaalee Oromiyaa bakkoota adda addaatti hidhattoota mootummaan raawwatamaa turuu yeroo adda addaa irra deddeebiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Lixa Shaggar Ona Abuna Gindabaratti Araddaa Dogamii Kibbii keessatti mootummaan faashistii Abiyyi Ahmad waraana isaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun bobbaaseen qabeenya uummataa mana waliin ibiddaan barbadeessuu fi qabeenya uummataa saamaa jiraachuu maddeen gabaasan. Akka odeessi nu gahe mirkaneessutti miidhaa haleellaa diroonii fi meeshaa waraanaa moortar jedhamuun gaheen manneen namoota 4 kan maqaan isaanii obbo Zawduu Abarraa, Wandimmuu Shifarraa, obbo Lalisaa Atoomsaa kanneen keessatti argaman qabeenya waliin gubachuun dhagahameera. Haaluma wal fakkaatuun manneenii fi qabeenyi namoota hedduun humnoota kanaan barbadaa'aa jiraachuu odeessa nu gaherraa baruun ni danda'ama. Kana malees loon qonnaan bultoota Oromoo 2194 ol ta'an akkasumas midhaan kuntaala 850 ol ta'uu humnoota kanaan saamamuu odeessi nu dhaqqabe ni ifoomsa. Godina Shaggar Lixaa Aanaa Liiban Jaawwii ganda Haroo Maaramii jedhamutti caamsaa 20 bara 2022 waraanni bilxiginnaa manaa fi qabeenyaa uummataa hedduu ibiddaan barbadeessuun gabaafameera. Kana malees waraanni bilxiginnaa uummata naannichaa saalaa fi umuriin osoo hin qoodin reebicha hamaa irratti raawwachaa jiraachuu sagaleen qeerroo gabaaseera. Hordoftoota keenya oduun keenya har'aas kanuma qophii keenya hafan hordofaa.